Waa'ee nageenya kiyyaa akki goonu rabbitti ol kennina kaan immoo natti dhiiftan angaalallee beeki rabbumaan as geenye du'aayuma kadhan nama waaqaa gaafa tokko naayamee siin ajjeesan an jee osoo hin dhamin dura hedduu aare siin ajjeesan an jee jennaan eega bar wanni jee booda siin ajjeesan jennaan awoo ani ilma sila taati ayyoon tiyya Goorgisi Sheekh Hussein warra adabbayyii bikkan dhayne hin qabdu gar hedduudhaan eeganii nan guddeessuu hin dandeessu. Maqaan kiyyaa Jawaara bar Jawaara Sheekh Hussein beeytanii dawaa jechuu. Dhuga lubbuun abbaan eeyne amatan eeyne du'a sodaannee garuu du'a sodaannee lubbuu oguma haxxiffatanuu nama keessa baatu jecha saba kana qaanii keessatti hin dhiifnu kaleellee hin dhiifne ammallee hin dhiifnu sagaltuuna malee deesa noo rabbiin asiin naga'e I believe ummata kanaa wajjin hariiroo dhugaa qabna paaltook irraa kaasii gaafa ijoollummaa irraa kaasii wal lolaa wal arrabsaa wal falataa dhugaa walii himaas geenye waggaa lamaan irraa waggaan as dhufe wal lolaa turreemi waan isin barbaaddan jechuun hin danda'an ture no yeroo sanitti waan hin jeefin qaba ni